Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Ekap akkam baga nagaan jiraatanii baga nagaa yoo nageessan isiniin jira. Viidiyoo dheengaddaa ani isin barsiise kan waa'ee TikTokii jechuudha yookaan akkaawuntii YouTube irraallee hojjechuu hin dandeessanii Facebook illee hojjechuu hin dandeessanii waa'ee qalbiidhaan kan nasir irratti akkas godhe sana isin gara YouTube illee godhachuu hin dandeessanii waatirraa hafee kan jedhu koomentii jalatti namoonni baay'een naaf barreessaa jiranii akkaataa moobaayila irra godhannuu dhabne. Akkaataa moobaayila keessa galchinu wallaallee namoonni jedhanu baay'eedha. Akkasuma immoo ijoolleen baay'een hojjetanii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf TikTok irratti kan hin arge namoota muraasa jechuudha. Ridiyyeen sa'aatii muraasa keessa namootni 50,000 ilaalaniiru TikTok irratti hojjete jechuudha. Itti aansuudhaan aartii caalaa shaamil kan jedhamus hojjeteetiin jira. Hundi jiraatu immoo jechuudha moobaayila irraan keewwanne jechuudha akkuma koomentii TikTok jalatti moobaayila irra akkamiin irra keewwanna jedhamaa turedha. Namoota baay'eedha kan hojjetan garuu moobaayila irraan keewwanne ijoolleen jechuudha. Gabaabumatti moobaayila kiroomii keessan keessa seentan Google kiroomii keessan seentanii moobaayil jettan ilaal moobaayil giriin iskiriin jettanii barreessan kun akkanatti jechuudha. Moobaayil giriin iskiriin keessaa isa kana buufattan ilaali joottan kiyyaa. Imaajiitti buuftanii bal'iftanii kunoo isa dhumarra jiru kana buufattan jechuudha. Nama maaliifuu buufadheetiin jira. Kaayin maastarii seentan sana booda jechuudha. Kaayin maastarii keessan erga seentanii kaayin maastarii irraa hundi keessan olii beektan jedheetiin yaada. Kireet niiw ka jedhu kanaan seentanii 9:16 seentanii sana booda jalqaba suuraadhuma tokko fidattan jechuudha. Suuraa tokko fidattan jalqaba. Kana irraanfattanii ammas laawunti isin irraanfattanii suuraa tokko fidachuudha. Itti aansuudhaan isa iskiriinshoot gootanii sana fidattan jechuudha. Fakkeenyaaf TikTokii nama biraatii fi TikTokii keessan sana jechuudha. Lamaanuu ni fidattanii. Kana hundi keessanuu fidachuun beektan jedhee yaada. Sana booda erga akkanatti fidattanii ni dheeressitan jechuudha. Dheeressitanii walqixuma dheeressan jechuudha lamaan. Sana booda jawaala sana fidattanii jawaala gadi buuftan sana. Jawaala sana erga akkanatti fidattanii booda akkanatti ol saafdanii kunoo kiroop kan jettu kun ni jirti kana irraa murtanii ilaa akkanatti ilaa akka inni dhaqee irratti ni galu. Irraa murtanii jechuudha kunoo akkanatti suutumaan eeggattanii yeroo itti kennitaniifi. Haala kanaan murtan jechuudha. Akkanatti erga murtanii kaatanii isin booda sirriitti muradhaa jechuudha. Amma yeroo isin irratti dheeressa yoo mure jechuudha. Suuti bareechee yoo mure ammas isa kaanis fidattan jechuudha. Isa kaaniifis fiddanii. Kiroop gootanii murtanii. Kunoo haala kanaan murtan jechuudha. Sana booda erga haala kanaan murtanii booda irra keessanii kaatanii erga dheeressitanii kaatanii booda baakgiraawundii isaa jijjiirtan jechuudha. Lamaan jawaadhaayyuu baakgiraawundii alatiin baakgiraawundii kan beektan jedhee yaada hundi keessatti. Baakgiraawundii jijjiirtan hundi beektanii isa kanas baakgiraawundii isaa jijjiirtan jechuudha. Sana booda dudduubbeen isaa jawaala keessa jechuudha. Kunoo kanatti iskiriina isa isin irra keessanitti dhufa jechuudha. Sana booda iskiriina sana tokko tokkoon itti guddiftanii itti qixxeessitan jechuudha. Kunoo akkanatti. Kunoo haala kanatti jechuudha.
Crop namni hin beekne aluma viidiyoo sana suuraa sana cuqaastanii kunoo kan ol saabdanii crop ka jettu kun ni jirti. Sana booda croppiin sii kana akkanatti harkaan irra murtan jechuudha. Sana booda kunoo amma akkuma argitan jawaala keessa galee jira jechuudha. Amma viidiyoo keessan sana fidattanii viidiyoo isa waraabdan sana fidattan jechuudha. Viidiyoo na waraabe eessa keessa jira? Viidiyoo sana erga fidattanii booda viidiyoo sanas baakgiraawundii jijjiirtanii sana booda xiqqeessitanii too keessa galchitan jechuudha. Akkanatti gootan keessa galchitan akkanatti laa. Achi booda wanti isin gootanuu jawaala sana tuqxaneetii akkana jawaala sana tuqxanee tuqaan sadi kunoo asirra jirti. Tuqaa sadi kana tuqxanee bring forward ka jedhu kanarra buuftan jechuudha. Kana booda keessa gala jechuudha. Suuraan keessan sun keessa gala jawaala keessa gala jechuudha. Kunoo akkana gootanii kaatanii jawaala sana tuqxanee tuqaan sadi kunoo jirti. Bring ka jettu kana gootan. Kana booda viidiyoon keessan keessa galeera kunoo akkuma harka kiyya argitanu jawaala keessa galeera jechuudha. Kunoo haala kana jechuudha hiriyoottan kiyyaa sana booda poost gootanii kan biraa immoo hundi keessan hojjettaneettu namoota baay'eedha kan hojjete. Kanaan wal fakkaatee immoo yuutuubiilleen viidiyoo feesbuukalleen gosa barbaadan hojjechuudha dandeessanii. Kanan sinin jedhaa viidiyoo kiyya laayik gochuun dagatinaa hiriyoottan kiyyaa warra sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaan sinin jedhaa nagaan naa turaa gaafii qabdan koomentii jalatti naa barreessaa.